akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii har'aan kanas paartii sadaffaa qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na faana bu'aan namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun miseensa keenya ta'a irraa fayyadamtu isiniin jedha. Share like gochuu isin irraanfatina. Okay, har'a kan inni ilaallu energy change in solution process kan jedhudha. Heat of solution ilaalla jechuudha. Waa'ee process of solution ilaalla jirra jechuudha. You have learned that solution process has three steps. Three steps qabaachuu isaa gara duraatitti ilaalee ture jechuudha. The amount of energy that absorbed or released when one mole of substance enter solution is called heat of solution jennaan jechuudha. The amount of what? The amount of energy. Amount of energy absorbed or released when one molecule of substance enters solution. One molecule of substance gara solutionii oggu jijjiiramu yookiin gara solutionii oggu galu jedha. Processiin sun maal jennaan? Inni adeemsi sun maal jennaan? Yookiin energiin sun maal jennaan? Heat of solutionii jennaan jedha. Heat of solution jennaan jechuudha. We call it heat of solution and is given what symboli kanaan jenna. Enthalpy of heat of solution isa kana symboli kanaan bakka buuna, which is the sum of enthalpy associated with three steps of the solution process. Solution process three steps san irratti eda'ama enthalpy dha yookiin energy dhaan three process jechuun when solute separated, solvent separated, solute in the solvent mixed kan goonu san isa sadiin wal edaaneetiniin maal goona heat of solution san kenna yookiin hojjenna jechuudha. First, separation of solute particle endothermic. Akkuma jenne endothermicdha because energy is required to overcome the force holding solute particle together. For gas, this step ignored because these their molecules are relatively wide separated. Gaasiidhaaf hin hojjetu. Processing kun separate of soluting kun hin hojjetu. Sababni isaa inni kun endothermicdha. Sababni isaa isa kana adda babaasuufi jechuudha. Solutii kan adda babaasudha. Gaasiin uumamumaanuu maal adda baba'ee jira dispersely. Gas is found dispersely or exists dispersely in universe. Yookiin immoo atmospheric keenya keessa gaasiin faffacaatiin jira jechuu. Kanaafuu endothermic processiin isaan barbaachisu jechuudha yoo exothermic ta'e malee. Okay, processiin kun gaasiidhaaf hin hojjetu jechuudha. Processiin jalqabaa kun. Inni lammaffaa immoo separate of solvent particle is also what endothermic jechuudha because energy require energy barbaachisa jechuudha. To overcome force holding solvent molecule together. Force jara walitti qabe molecule walitti qabee jiru kana overcome godhuuf yookiin immoo adda faffacaasuudhaaf energy isa barbaachisa jechuudha. Inni kunillee endothermicdha. Okay, each solute particle is surrounded by layer or cage. Layer jechuu yookiin layer or cage walitti dhufaa yookiin mix ta'a, attract ta'a, then intermolecular force jira walitti dhufanii mixedidha jechuudha. Stepin kun endothermic ta'uu danda'a or exothermic ta'uu danda'a jechuudha. This refer is solvation jechuudha. Inni kun bulbulamuu jennameetiniin waamama jechuudha. Okay, enthalpy jechuun immoo heat of solution jechuun the sum of first step, second step, third maal hydration plus lattice energy jechuudha. Hydration fi lattice energy jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Okay, enthalpy 1 and enthalpy 2 are enthalpy required to separate solute particle in the solvent molecule. Enthalpy of solvation ida. If the solute molecule or if the solute solvent interaction is strong, solute solvent interaction is strong than solute solvent interaction, then solute solvent and the solute interaction the solution process favor jedha. Akkuma dura jenne yoo maal ta'e solute solvent interactioniin kan eenyu caale solute solventii fi solute ka caalu yoo ta'e
maal ta'a solution processing keenya favor ta'a jechuudha. Sirriitti nuuf gaarii ta'a jechuudha. Favor ta'a yeroo kam yeroo intalfi changing keenya less than 0 ta'e or intalfi changing keenya yeroo san maali less than 0 ta'a jechuudha. Jarri kun lamaan sirriitti wal fudhatan jechuun jarri kun lamaan sirriitti wal fudhatan jechuun maali intalfiin keenya less than 0 ta'a jechuudha. Sasamuuf intalfiin keenya solute solvent interaction jechuudha. Kanaafuu favor ta'a jechuudha at that point. Okay, the other one jarri sun weak ka ta'e yookiin immoo intermoleculiin isaanii solid solventiin weak yoo ka ta'an taate solid solvent solid interaction weak yoo taate then solution process endothermic eenyu yoo maaltu solid solventiin kenna okay asirra kunoo ka'umsi isaasi solute solventiin kenna jedhaan solute solvent interactionin kenna is weaker than solute irra yookiin immoo solute solventii fi solute irra weaker yoo ka ta'u taate maal ta'a solution processing kenna endothermic ta'a jechuudha. Then baay'ee favor deemiti jechaadha. Okay, inni biraa immoo hydration of ionic solid in water jedha. Laatis energy fi hydration wantoota maal qabanii solubility of ionic solution irratti maal qabanii iddoo effectii ka qaban jechuu wantoota lamatu jira effectii ka qaban inni tokko laatis energy dha inni lamaffaa hydration dha jechuudha. Jarri lamaan there are affect on solubility of ionic solid irratti maal qabanii solubility isaa irratti affectii qaban jechuudha. Factor affectii warra godhaniidha jechuudha. Hydration jechuun maal jechuudha? Asitti noottiin isaa baay'isee ifaa miti. Hydration jechuun hydration of iron favor in the solution of iron solid in water dha. Iron solid in water keessatti maal favor ta'uu danda'a jechuudha. Maaltu hydration the iron in ionic crystal are very strong attracted to one another. Therefore, solubility of ionic solid depend not only energy of hydration. Solubility of ionic solid depend not only of what hydration of iron but also lattice energy irrattillee depend ni ta'a jechuudha. Akkuma as hydration of iron increase the solubility of solid increase jennaan jechuudha. Yoo wanti tokko maal bishaanitti naqnu yookiin immoo bishaan keessatti yoo kana naqnu taate yoo bishaan yookiin immoo solventiin keenya increase ka ta'u taate degree of solubility of solidin keenyallee increase ta'a jechuudha. But there is another factor which affects solubility of solid which called lattice energy jennaan jechuudha. Okay, lattice energy hoo akkamitti affect godhaa kan jedhu haa ilaallume. Which lattice energy means energy holding iron together in crystal lattice. In crystal energy kan walitti qabatu jechuudha. Crystal keessatti energy maal qaba solidii san jabeenya solidii san eegu jechuudha. Lattice energy is work against solution process, so ionic solid with relatively large lattice energy is usually insoluble jedha. Ionic solid jechuun ionic solidin kun kan large lattice energy qabu lattice energy guddaa kan qabu insoluble dha. Usually insoluble dha jechuudha. Low lattice energy warri qaban immoo soluble dha jechuudha. Solidin kun ionic solidin keenya soluble dha jechuudha. Okay, lattice energy is depend on what charge on iron. Charge of iron irratti depend ta'a jechuudha. Depend on charge of iron. Also distance between center of neighboring positive and negative jechuudha. Negative and positive dha. Charge irratti charging keenya positive 2 positive 3 positive 4 homa yoo ka jedhu taate maal ta'a inni kun lattice energy keenyallee maal ta'a decrease ta'aa deema jechuudha.
Eeshi akkuma adaduma akkan ol deemu laatis enerjiin kennamu increase ta'aa deema jechuudha. Adaduma negatiiviin xiqqaatu positiiviin xiqqaatu maal ta'a inni negatiivaanii jedhu hundarra caala jechuudha. As number of charge increase the solubility of ionic solid decrease jenneetiniin yaamna jechuudha. Eeshi as magnitude of charge on ion increase jedha. Laal magnitude of charge ion increase lattice energy also increase jedha. But lattice energy increase haa ta'u malee solubility maali decrease ta'a jechuudha. For this reason except substance is single charge ion to more comparatively soluble. Akkas except laal single charge warri ta'an immoo more solubility jechuudha. But those with multiple charge ion less soluble. Multiple charge warri ta'an immoo hin bulbulamanii jedha. Baay'ee hin bulbulamanii jedha. Kana fakkaata jechuun waa'een isaa fakkeenyaaf as bira dhufneetiin haa ilaallu. As biratti maal jedha? Sodium carbonate in soluble in water while calcium carbonate insoluble in water jedha. Insoluble in water. Why? Sababni isaa maali? Sodium carbonate jechuun sodium maal qabaa? Positive tokko qaba jechuudha. Carbonate hima keessatti lamaan isaaniitu carbonate hima keessatti calcium maal qabaa? Calcium jechuun +2 qabaa miree charge isaanii wanta guddaa ta'eefi lattice energy of sodium. Lattice energy sodium maali? Sodium xiqqaadha jechuudha. Lattice energy sodium is lattice energy sodium jechuudha. Sodium chloride less than calcium carbonate jechuudha. Carbonate as jira. Kanaafuu as lattice energy increase solubility decrease jennaan jechuudha. Kanaafuu calcium carbonate dissolving ta'u jechuudha. Kanaafuu inni kun dissolve ta'a jechuudha because of lattice energy jechuudha. Lattice energy isaanii gara waan ta'eefi. Okay, the other one is solubility as equilibrium process jedha. Solubility akka equilibrium process itti jedha. Isa kanas kan waliin ilaallu ta'a. Okay, when ionic solid dissolved, ionic solid dissolve yoo ta'e jedha. Ion leaves maal ta'a? Leaves solid in the become dispersed in solvent. Ioniin solidii keessaa bahee maal ta'a? Dispersed ta'a jechuun solventii keessatti occasionally tariitiin yeroo tokko jedha. Some occasionally jechuun yeroo tokko jedha. Yeroo tokko some dissolved ion collide with undissolved solute. Dissolved ioniin collide ta'uu hin danda'a. Collide ta'a jedha maal? Undissolved soluteidhaan or in the crystallidhaan yoo wal dhahan jedha. As long as the rate of dissolution is great. Rate of dissolution isaa akkuma guddatu greater than the rate of crystallization. Rate of dissolution greater than the rate of crystallization gara jajjabummaatti kan jijjiirama jechuudha. Crystallization the concentration of ion in solution is rise jedha. Concentration of what? Solution ol guddata jechuudha. Akkuma maal digiriin reetiin gara reetiin bulbulama reetii gara jajjabootti irra caalutti jedha. Digiriin solutionii kenna ni guddataa jedha. Okay, digiriin solutionii kenna ni guddata. Eventually dhumarratti ion form from solid or are dissolved. Ioniin gara from solid maal ta'a? Dissolved ta'a at the same rate. The ion at in the solution are crystallized. Akkasuma ioniin crystallization keessallee maal gara jajjabootti sa'ama wal fakkaatutti deema jedha. At this point through dissolution in the crystallization continues. This is no further change in concentration over time jedha. Kan dissolution ta'ullee inuma deema, kan crystallization ta'ullee inuma deema. Bifuma wal fakkaatan haaluma wal fakkaatan itti fufa. This system reach equilibrium. Systemni kun maal ta'a? Equilibrium ta'a jechuudha. Systemni kun equilibrium ta'a. It express undissolved solute
is in equilibrium with dissolved solute jechuudha. Undissolved fi dissolved maal ta'a in equilibrium ta'an jechuudha. Eeshi after equilibrium jedha. After equilibrium booda jedha is established no more solid dissolved. Solid baay'ee dissolving ta'u jedha equilibrium booda. Equilibrium booda solid illee akkuma jirutti hafa kun illee of duuba deebi'uudhaaf gidduu san jira jechuudha. Lamaan of duuba hin deebi'u jechuudha. Okay, so such solution saturated jennaan solutioniin kan dissolution illee kan garanallee lamaanuu gara tokkotti hin deemu jechuudha. Equilibrium irra jira jechuudha. Kunis garana hin deemu, kunis garana hin deemu. Jarri kun lamaan equilibrium irra sila jiraniif maal jennaan isaan kanaan saturated jennaan jechuudha. Saturated solution jechuun jedha. Solution in which dissolved and undissolved solute are in dynamic equilibrium jechuudha. Lamaan isaaniitu dynamic equilibrium irra jiran jedha. Okay, mee fakkii kana ilaali. Sirriitti fakkii kana xiyyeeffadhaa. Jalqaba irratti solute guddatu jira. Solute guddatu jira. Kunoo solute guddatu jira. Kalariin jijjiirame tokkollee hin jiru. Lammaffaa irratti solutiin xiqqaatee jira. Kalariin hamma tokko jijjiiramee jira. Sadaffaa irratti moor jijjiiramee jira jechuudha. Asirratti moor jijjiirameera kalariin isaa. Asirratti hoo garaagarummaa hin qabu. C fi D'n waluma fakkaata jechuudha. The same C and D wal fakkaatadha. Wanti jijjiirame hin jiru jechuudha. Kanaafuu at this time equilibrium dynamic equilibrium irra gahe jechuudha. Lamaan isaaniitu gar inni jijjiiramu hin jiru dynamic equilibrium irra gahe. Inni kun maal jennaan isa kanaarree saturated jennaan jechuudha. Saturated solution jennaan jechaadha. Okay. Asirra mee ABC ibsa inni itti kennee jira. Jalqaba irratti A irratti maal jedheen color solid solute is added to water jedha. Colored bifa green yellow of irraa qabu kuni solutiin kuni bishaanitti dabalamee miree kun asirratti bishaanitti dabalameera. Then after a few minutes B irratti jechaadha. At B point after a few minutes the solution is colored ta'ee jira jechuudha. Solution colored ta'ee jira due to dissolved solutiin sababa dissolved ta'eef yookiin immoo inni solutiin sun sababa bulbulameef jedha. And there is less undissolved solute than A. Maali xiqqaadha jedha. Isa A kanarra xiqqaadha jedha. Kan hin bulbulamin isa A kanarra xiqqaadha. Kan hin bulbulamin asitti baay'ee guddaadha mire kun immoo sanirra xiqqaadha jedha. Kan hin bulbulamin kan A irra xiqqaadha jedha. After more time yeroo booda jedha. Solution color has intensified sirriitti itti bahe jedha. And there is less undissolved solute therefore solution B must be unsaturated jedha. Solution B maal ta'uu qaba jedha. Unsaturated ta'uu qaba jedha. Hamma digirii wayii kan hin bulbulamin jiraachuu qabaa jedha. Kan wanta kan hin bulbulamin wayii xiqqoo jiruuf maal ta'a solution B ammallee gara solution C'tti jijjiiramaa jira jedha. Okay. Still later jedha. Solution color inda maal jedha asirra C irra deemee immoo C irra still later amma sana booda still later hanga ammaatti solution coloriin jechuudha. D irratti quantity of undissolved solute appear to the same as C. Inni D kun jechuudha hanga ammaatitti kan isa C kana waluma fakkaata. Garaagarummaa wayiitu hin jiru akkuma isin hin jedhe. So the same waan ta'eef dynamic equilibrium must be have been attained at C persist in D. Solution is saturated jedha. Solutioniin maali? Saturated jedha. Bakka homaa jijjiirama hin qabu jechuudha. Dynamic equilibrium irra gahe jechuudha. C fi D garaagarummaa sila hin qabneef akkasii jechaadha. Before equilibrium jedha maal? Equilibrium dura jedha. Before equilibrium jechuun equilibrium reach dura jedha. Solution said to be unsaturation jedha. Solutioniin unsaturationidha jedha. Unsaturation jechuun maal jechuudha? Unsaturation is solution that
dissolve more solute at a given temperature wayii irratti ammallee solutionin keenya ittuma baya jechuudha yookiin immoo ni baqaa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf equilibriumii duratti before equilibriumii jechuun kana jechuudha. Equilibriumii duratti kunoo bidha. B irratti solutionin ammallee solutiin ammallee maal hin ta'intu jira jechuudha. Solutiin ammallee baqaa jiru jira jechuudha yookiin bulbulamaa jiru jira jechuudha. Hangan given temperature irratti ammallee ho'i yoo itti kennamu taate maal ta'a inuma bulbulama jechuudha. Kanniinitti ho'i barbaade yoo kenname hin jijjiiramu jechuudha. Equilibrium irra ga'ee jira jenneetiin assume goona jechuudha. Okay. Kaniin biraa immoo kan isa sadaffaatu jira jechuudha. Solubility of many ionic solid in water. Solubility of many ionic solid in water increase at what temperature increase? Temperature you increase the solubility in ionic watery ionic solid increase they form supersaturation solution. Supersaturation solution uma bode rate supersaturation uma. Okay, which actually contain large amount of supersaturation in kunimal contain large amount of solute than saturated solution. Saturated solution is an irra kan equilibrium is an irra maal qaba solute guddaa qaba jechuudha. Bulbulama guddaa qaba jechuudha. Sukkara yoo ta'e sukkara guddaa qaba yookiin soogidda guddaa qaba jedha. Supersaturation solution can what? Sometimes be prepared by saturating what? By saturating solution of higher temperature. Higher temperature irra galchuudhaan maal wanta san saturate gochuudhaan super saturated ergana jechuudha. Ho'isuudhaan fakkeenya danfisuudhaan argachuu dandeenya jedha. Mee isa gadii kana fakkeenya kana mee viidiyoo kana ilaalame viidiyoo kana irra kunoo akkuma argaa jirtan bulbula kanatu jira. Bulbula isaasii kana bulbula kana ilaala. Bulbula kana irra keessatti asirraa fudhatiniin itti asirraa fudhatee gara kanatti maal godha bishaan dabaleetiniin bulbula jechuudha. Bulbulli kun ogguu bulbulame kun haala kanaan jira jechuudha. Bulbulli kun haala kanaan jira. Bulbulli kun maali unsaturation type solution kun maali less solute qaba jechuudha. Solute qaba inni kun unsaturation jechuudha. Gana yoo wanti tokko itti dabalame maal ta'a gana saturate ta'a jechuudha. Fakkeenya haaluma kana itti dabalee jira kunoo asirratti itti yoo dabalu bishaanitti dabalee jira jechuudha. Solute itti dabalaa jira, sukkara itti dabalaa jira bishaan kanatti inuma bulbula jechuudha. Inuma bulbula maal ta'e undissolved kan ta'intu jira jechuudha. Haala kanaan bulbulee jira. Okay, booddee irratti mee maaltu ta'a ilaaltanii. Okay, haala kanaan bulbulee jira. Inni kun maali saturated jechuudha. Kan hin bulbulaminii fi kan bulbulamellee wal qixxaataa jira jechuudha. Kunoo kan hin bulbulaminii fi kan bulbulamellee wal qixxaataa jira. Kunoo undissolved jala jira jechuudha. Kanaafuu kan bulbulamee fi kan bulbulaminillee wal qixxaataa jira jechuudha. The type of solution that contain maximum of amount of solute that can dissolve in a given temperature irratti jechuudha. Okay, inni kun jechuun kun asirratti kan hin bulbulamintu jira jechuudha. Asirratti kan hin bulbulamin guddatu jira. Asitti immoo kan hin bulbulamin xiqqatu jira. Saturation jechuun wal qixa jechuudha. Okay, amma super saturation irratti yoo kalaallu ta'e immoo super saturation irratti hiitii dakana yoo asitti kennine hiitii asii yoo itti kennine maal ta'a inni kun inni danfa jechuudha. Danfee maal ta'a sukkarri qofti addatti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu saturated irra super saturated uumuu dandeenya kan jenneef kanaaf jechaadha. Hiitii yoo itti dabalu ta'e maal ta'a contain undissolved ta'a jechuudha. The particles super saturation kun haala kanaan ta'a jechuudha. Kun sirriitti wal makeera maali bishaan keessaa dhumeera gara crystallization itti jijjiiramaa jira jechuudha. Gara crystallization itti jijjiiramaa jira kana
Inni biraa kan inni ilaallu effect of temperature on solute jedha. Solubility of solute jedha. Solubility of solute irratti temperaturein affect ni qaba. Ni qaba. Fakkeenyaaf temperature affect solubility of most substance jedha. When solid dissolved in liquid jedha. Solute particle must be separated, so energy must be added jedha. So akkuma dura laalle for solute must be energy of solid heat of solute greater than 0 jedha. In construct gas are relatively separated jedha. Uumamumaan gas maal relatively separated dha jenneetiin laallee jirra. So approximate to 0 jechuudha. Kanaafu because of hydration step is exothermic. Kanaafu hydration step maal ta'a less than 0 ta'a jechuudha. So sum of enthalpy 2 must be negative. Enthalpy isaanii maal ta'uu qaba? Must be negative ta'uu qaba jechuudha. Maali wanti tokko solute ta'uudhaaf jechuudha. That's for all gas with water enthalpy less than 0. Solute, gas, liquid, saturated plus heat jedha. This means solubility of gas in water decrease with the rise temperature. Temperature yoo ol guddate solubility in gaasii ni xiqqaata jechuudha. Inverse to solid yookiin immoo solid in liquid dha jechuudha. In most but certainly not all case jedha. Keezii hundaaf miti jechuudha. Maaliif inni sun solidii fi liquidiif hin ta'u jedha. Solubility of solid substance increase with increased temperature. So identify gochuu qabda jechuudha. Solubility yoo solidii temperature yoo ol ka'e solubility of solidii ol ka'a jedha. Kan gaasii immoo ni xiqqaata jedha. Garaagarummaa qaban jechuu inversely proportionally qabanii jechuudha. Okay, sirriitu hubadhaa isa kana. The magnitude of increasing solubility vary from one substance to another substance jedha. Maaltu magnitude solubility substance irratti garagaraa jedhatanii beekamaa inni kun garagara jechuudha. Isa kana wanta wal nu haalchisuu miti jechuudha. Temperature degree dhibbarratti kan maal ta'uu danda'a rise ta'uu danda'u jira, sanii gaditti rise ta'uu danda'u jira. Inni kun depend on substance dha jechuudha. Inni biraa kan inni ilaalu effect of pressure on solubility jedha. Effect of pressure on solubility pressure hoo maal irratti effect qaba kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Why pressure significantly affect only solubility of pressure gas. Solubility of gas qofa irratti maaliif affect guddaa qaba jedha. So pressure jechuun dhiibbaadha. Dhiibbaan jajjaboo fi liquid irratti baay'ee wannoo fidu dhiibbaan fidu jechuudha. Yookiin immoo taatsinoo ayaamaxaa maalan ittiliidhaan taatsinoo fidu jechuudha. Okay. Kanaafu almost maal solidii fi liquid maali incompressible dha jechuudha. Pressure warra compressible ta'aniif jechuudha. Inni jarri incompressible waan ta'aniif baay'ee taasinoon guddaan irratti geggeeffamu jechuudha. Yookiin dhiibbaan guddaan irratti hin geggeeffamu jechuudha. Pressure has a little effect on solubility on their solubility jedha. Maal irratti solubility isaaniitti irratti little effect dha jechuudha. Solubility eenyu fi eenyu liquid fi gas irratti pressurein xiqqaadhaan little effect qaba jechuudha. But garuu immoo solubility pressure gas irratti baay'ee guddaa qaba jechuudha. Dhiibbaan factory guddaadha jechuudha. Okay. Kanin biraa immoo kan inni ilaalu solubility of gas always increase with increased pressure. Pressure yoo increase ta'e solubility in gas illee wal faana increase ta'a jechuudha. As solubility of gas increase then pressure also increase jedha. Pressure fi solubility wal faana increase ta'a jechuudha. Effect of increasing pressure on solubility has long been used to beverage industry. Beverage keessatti industry dhugaatii keessatti ni beekamaadha. Where carbonated beverage become champagne beer in the
many soft drink in the bottle of what carbon dioxide pressure up to 4 Pascal jechuudha. Solubility of gas liquid is directly proportional to partial gas of over solution jedha. Partial gas of solution wajjin direct proportionality qaba jechuudha. The quantity relation between solubility in the pressure is given by quantitative relation jechuun relation isaanii kan qo'ate nama seera Henry law nama Henry jedhamuun qo'atame jechuudha. Quantitative relation isaanii jechuun relation maalii fi solubility of gas fi pressure partial pressure jechuudha. At a given temperature solubility of gas in liquid directly proportional to partial pressure dha jedha. Solubility of gas jechuun directly proportional to what? Partial pressure of gas dha jechuudha. Akkuma formulaa irraa KH jechuun Henry constant jechuu isheen kun inni kun immoo isa kana jechaadha. Formulaa kana qabannee formulaa kanaan calculationii hojjetuu dandeenya jechuudha. Calculationii hojjetuu dandeenya. CH jechuun solubility of gas jechuudha. Kun immoo Henry constant partial pressure jenneetini adda baasuu dandeenya jechuudha. CH jechuun solubility of gas jechuun concentration molar concentration mol of per liter jechuudha. Like as concentration jechuudha. Concentration wal fakkaata jechuudha. Formulaan isaa asirraa fakkeenyaaf dhiibbaa isaa kana ilaaluudhaaf akkaataan yoo wanti tokko push gadi goone jechuudha. Pireejarii push gadi goone effektii qaba jechuudha. Maal irratti gaasii irratti effektii qaba jechuudha. Henry konstaantii asirraa arganna jechuudha. Henry konstaantiin dhaabbataadha. Eeriif arganiif kaarboon daayoksaaydii hiiliyeemii naayitiroojiinii oksijiinii so baay'een isaanii maal konstaantiidha jechuudha. Heneriin fakkeenyaaf maal jedhaa partial pressure of carbon dioxide inside bottle 4 atmosphere 4 atmosphere partial pressure at what 20 degrees Celsius jedha. What is solubility of carbon dioxide solubility of carbon. Okay, kennamni kenna kanarraa kaanetiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Solubility of gas jechuun akkuma beekamu kan solubility of gas of carbon dioxide gaasii carbon dioxide ta'e maal jennaan KH Henry constant times maal jennaan pressure of gas jennaan. Pressure of Henry constant jechuun gabatee irra jira 3 times 3 10 the power of -2 mol per liter times atmosphere dha jechuudha. Atmosphere times maali gas constant jechuun 4 atmosphere nu kenname jechuun 4 atmosphere atmosphere dhanni baddi. Okay, kana lama waliin baay'isu jechuudha. 4 times 3 jechuun 13 tuqaa 2 jechuudha. 13 tuqaa 2 times 10 the power of -2 dha. Kana jechuun mol per liitirii qabna jechuudha. Isa kana yoo jijjiiru duwwaa tuqaa 1 3 2 duwwaa tuqaa 1 3 2 mol per liitirii. Kana jechuun around 0.1 mol per litir jenneetiniin kaa'uu dandeenya jechuudha. 0.1 itti siqsuu dandeenya jechuudha. Achi matsaafa irratti 0.1 itti siqsee jechuudha. Kunoo kana fakkaata. If air contain air maal qaba 78 nitrogen by volume jedha. 78 qaba jechuudha. Kana jechuun pireejarii keenya 0.78 atmosphere jechaadha. Okay, atmosphere jedha. What is the solubility of nitrogen in water at what? At 25 degree. Okay, kanaaf immoo nitrogenin by volume dhaan 78% kenname. 78 volume kenname jechuun 0.78 atmosphere jechuudha. Atmosphere keessa hamma kanatu jira jechuudha. Atmosphere keessa maaltu 0.78 tu jira jechuudha. Henry constantin nitrogenii immoo akkuma beekamu constantidha, gabatee irra jira jechuudha. Kana
Kanaafu solubility of gas of nitrogen is equals to K of nitrogen, Henry constant of nitrogen times pressure of the gas dha jechuudha. Henry constantiin keenya 7 dha jechuun akkuma beekamu 7 times 10 the power of -4 mole per liter per atom times atmosphere times 0.78 atmosphere jechaadha. Okay, atmosphere ni baddi kana jechuun yoo isa kanaan baay'atu meeqa dhufa? Around 5.538 dhufa jechuudha. Mole per what? Per liter jechaadha. Naannawa kana dhufa 5.58 yookiin immoo 0.5 jetteetinillee siqsuu ni dandeessa jechuu kana fakkaata jechuu deebiin xumuraa isaa.